gootichi sabaa woboon zoonii giddugaleessaa, zoonii kibbabaa, zoonii madda albuudaa fi zoonii arsadee diina irratti tarkaanfii fudhachuu maddee waraana bilisummaa Oromoo gamasii ONM himan. Falmaan uummata Oromoo mooraa diinaa onsuu zooniilee maratti jabeessee itti fufee jira. Dirree fi gaachanni uummata Oromoo woboon kaleessaa Hagayya 15 kaaba Shaggar aanaa Yaayyaa Gullallee ganda Nyaasoolee jedhamu keessatti tarkaanfii waraana Impaayera Itoophiyaa irratti fudhateen 8 du'aan 21 madoo dandammii hin qabneen adabee jira. Tarkaanfii kanaanis loltoota PP 3 harkaan yoo qabu tikoota ganda Areeree fi ganda Daalattii Rimeettii keessaa nama dararan hidhannoo guutuu waliin dhuunfatanii jiru. Gama meeshaatiin AKM 4 hidhannoo guutuu waliin irraa hiikee jira. Itti fufiinsaan bobbaa irbuu shinnigaa guutuu Oromiyaa keessatti itti fufeen Shaggar aanaa Fantaallee keessatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii Arsadee onaa diinaa lamarratti haleellaa raawwachuun injifannoo galmeessee jira. Hagayya 14 2024 Shaggar aanaa Fantaallee ganda dirree sadeen iddoo addaa bakka Habaadir jedhamtutti kan argamtu moonaa diinaa kaambii tokkoffaa fi lammaffaa jedhamuun beekamtu irratti abdii fi gaachanni Oromoo woboon zoonii Arsadee tarkaanfii ilaalessaa fudhachuun waraana weerartuu guutummaatti mooraa keessaa baqachiisee lukkee sirnichaa kan taate tokko jiraatti harkaan qabuun gariin du'aaf madoon adabee injifannoon goolabee jira. Abdii fi gaachanni uummata Oromoo woboon zoonii madda albuudaa godina Boorana Bahaa aanaa Goorodoolaatti waraana faashistii PP mooraa Saransar irraa gara Duqqootti bobbaatee dheengaddaa Hagayya 14 2024 tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhateen battalatti 3 du'aan 7 ammoo madoon adabeera. Korommiiwwan kibbabaa Cibraan Jaalladhii Gammadaa itti fufiinsaan bobbaa irbuu shinnigaa milkeessuuf bobba'een aanaa Adaamii Tulluu Bolchaa magaalaa Ooyituu keessatti waaree booda saayitii 11 daqiiqaa 32 kaasee hanga galgala saayitii 1 daqiiqaa 11tti mooraa ishee keessatti diina du'aaf madoon adabee jira. Tarkaanfii guyyaa kaleessaa Hagayya 15 2024 gootichi abdii sabaa woboon diina yeroo dheeraaf hawaasa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdu jedhuun hidhaa, ajjeesaa, qeefii qabeenyaa isaanii irraa barbadeessaa turte bulchiinsa magaalaa Ooyituu mooraa ishee keessatti itti marsuun fudhateen loltoota PP 23 ajjeesuun 19 madeessee AKM 2 hidhannoo guutuu wajjin irraa yoo hiiku qophiilee waraanaa hedduus booji'uun Onaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii godhee jira. Loltoonni haftee lola kana baaraguun magaalicha gadi lakkisanii mana uummataa keessa dhokochaa fi hedduun achi buuteen ishees dhabamuun barameera. Lolli woboon taasisu hanga walabummaa fi bilisummaatti itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoof. Godin Jimmaa bulchiis magaal Jimmaa reebichaa fidhaan dargaggooti irra raawwatam cimeet fuufi jaalii rangameessa bal'inni isa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Loltoonniif ergamtoonni murna garboonfataa PP hawaasa nagaa sobaa yakkuun ukkaamsanii hidhaatti darbachuu aadeeffachuun addatti immoo dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun jumlaan ukkaamsuu akkuma itti fufaniitti jiru. Haaluma kanaan godina Jimmaa bulchiinsa magaalaa Jimmaatti reebichaa fidhaan dargaggoota irratti raawwatamu kan duraanii caalaa cimee itti fufee jiraachuun ibsameera. Magaalicha ganda Ginjoo bakka addaa Ajiippii hoteela Muraaf Kitifoo Tasfaa jedhamu keessatti Hagayya 15 2024 12 irratti dargaggoonni lama sababa afaan Oromoo dubbataniif hojjettoota manichaan uleen rukutamuu jiraattonni itti dhiyeenyaan beekan ni dubbatu. Dargaggoonni uleen rukutaman maqaan adda ba'uu baatus erga rukutamanii sababa maaliif rukutamne jedhanii gaafachuu isaaniitiif qaamni nageenyaa PP gaachana sirnaa poolisii Oromiyaa duubaan itti waamuun dargaggoota lameen kana dabalataan reebuun paatirooliidhaan fuudhanii gara mana hidhaa magaalichaa Alaazaar jedhamu geessuu isaanii jiraattonni eeranii jiru. Akka jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanitti hojjettoonni manichaa uleen hoggaa rukutan warri PP immoo piistoon doorsisuun diboo ibsaatiin tumaa paatirooliidhaan fuudhanii deeman jechuun himan. Godin Lixar Argee aanaalee adda addaa keessatti ergamtoonni PP maqaa jaarsummaan barumsa jedhuun hawaasa saamaa jiraachuun ifoon jaalimoona fayyisaa bal'inni isaa akka taanutti isiniif dhiyeesse. Tiksitoonni fi ergamtoonni biltsiginnaa addatti uummata Oromoo dararuuf godinaalee Oromiyaa adda addaa irratti ajaja koloneel Abiyyi Ahmadiin bobbaafaman dararaa hamaa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun kan beekamu yommuu ta'u, godina Lixaar Argee aanaalee adda addaa keessatti kaadiroonni biltsiginnaa maqaa ijaarsa mana barumsaan hawaasa irratti saamicha raawwachaa jiraachuun himameera. Godina Lixaar Argee aanaalee adda addaa keessatti tiksitoonni impaaretti halkanii fi guyyaa maqaa kanfaltii gosa
barumsa adda addaa uummatatti dha'uun akkuma guutummaa godinichaatti humnaan dirqamsiisanii iraarsaa ulfaatan uummata irraa guuraa kan turan yommuu ta'u, yeroo ammaa kana immoo maqaa ijaarsa mana barumsaa jedhuun uummata ofii isaatiif waan nyaatee bulu dhabee rakkachaa jirurraa qarshii 500 kan guuraa jiran ta'uu jiraattonni aanaalee adda addaa irraa ONN dubbise himanii jiru. Afaan qawweetti aggaamuun dirqamaan uummata irraa guuraa kan jiran ta'uun uummanni godinichaa rakkoo hammaataa keessa jiraachuu fi godinaalee Oromiyaa birootti illee gochaan wal fakkaataa akka mul'atuu fi miidhaan karaa lukkeelee biltsiginnaa hawaasa irra ga'u cimee itti fufuu maddeen keenya itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Godin Bashaggaraana dugdaan loltoonni PP gubaatii manneenii saamichaa fi raawwatan. Jaalir Budugaa bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessi. Tarkaanfii gootichi waraana bilisummaa Oromoo handhuura biyya abbaa isaa Finfinnee marsee fudhachaa jiru egeree impaayirettiif abdii kan isaan kutachiise biltsiginnaa fi loltoonni isaanii hundi yeroo ammaa kana guutuu Oromiyaatti yakkoota gara jabinaa hangana hin jedhamne uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru. Bifuma kanaan loltoonni biltsiginnaa godina Bashaggaraanaa dugdaatti gubaatii manneenii saamichaa fi hidha hawaasa nagaa irratti raawwachuu itti fufanii jiru. Aanicha ganda waldaa hafaa jedhamu keessatti guyyaa kaleessaa jechuun hagayya 15 2024 loltoonni Abiy Ahmed nama maqaan isaa Diittaa Tujaaraa jedhamu waraana bilisummaa Oromoo nyaachistee obaaste jechuun mana jireenyaa lama qabeenya inni mana keessaa qabu hunda waliin gubuun loowwan 5 fi re'oota 3 jalaa uffatanii deemuun maatii isaa bakkeetti faca'ee jireenya gadadoo fi rooba gannaaf saaxilanii jiraachuu jiraattonni gandichaa ONN'tti himan. Dabalataan ji'oota darban keessa onuma kana ganda hafaa Qamalee jedhamu irraa waraanni PP jiraattota maqaan isaanii Tolaa Waaqayyoo fi Gabuu Hawwaa kanneen jedhaman jala re'oota 4 saamuun rasaasaan rukutanii qalatanii nyaachuu maddeen keenya itti dhihoo jiran eeraniiru. Ganduma kana irraa roobii hagayya 14 nama maqaan isaa Tujaaraa Magarsoo jedhamu maanguddoo ganna 80 kan ta'e loltoonni sirnichaa reebicha hamaa ta'e erga irraan ga'aniin booda hidhaatti darbachuu isaanii ONN odeeffateera. Godin Bawallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee dargaggoota damsanii hidhaa guuraa jiraachuun cimeetu jaalbilisa sababa bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessi. Gareen abbaa irree PP akkuma duraan sababa Oromummaa qofaaf yakkuun adamsee uummata Oromoo hidhee dararuu amaleeffate gochaa isaanii kana jabeessuun godina Baha Wallaggaa magaalaa Naqamteetti jiraattota hidhaatti guuraa jiraachuun ifoomeera. Guyyaa kaleessaa jechuun gaafa hagayya 15 2024 dargaggoo maqaan isaa Qananii jedhamu magaalaa Naqamtee keessaa ukkaamsuun mana hidhaatti darbatanii dararaa hamaa ta'e irratti raawwachaa jiraachuu namoonni itti dhiyeenyaan isa beekanii dubbatu. Magaalaa Naqamtee keessaa ergamtootni biltsiginnaa haala duraan barameen olitti dargaggoota adamsanii ukkaamsuun hidhanii garmalee dararaa jiraachuu fi dargaggoonni hedduun ukkaamfamuun magaalichatti dararaa hamaa ta'e keessummeessaa kan jiranii fi dhukkuboota adda addaan miidhamaa kan jiran ta'uu maddeen kun itti dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Garuu duheen biyya larraa arganne yoo dabaru wayii ta'us jedhanii Raashiyaan weerar kuriskittisuu kutaalee tokko tokko Yuukireen irraa qajeelchiti. Jaalimoona Fayyisaa bal'inni isaa akka ta'anutti isiniif dhiyeessi. Raashiyaan loltoota ishee tokko tokko Yuukireen irraa qajeelchite humnoota kiif weerara kanaan dura hin argamneen gadi fageenya Raashiyaa keessatti yeroo tarkaanfatan loluuf akka ta'e White House kamisa ibseera. Dubbiimaan mana maree nageenya biyyaalessaa Joon Kirbiin naannoo Raashiyaatti humnoonni Yuukireen weerara guddisaa jiraachuu heeruun kutaaleen Raashiyaa tokko tokko hojii Yuukireeniif naannoo isheerraa gara naannoo Kursiikitti akka qajeelfaman argineerra jedhan. Itti dabaluudhaanis meeqa yookiin meeqatu dabalataan deemuu akka danda'u yookiin akeekni isaanii maal akka ta'u dubbachuu hin danda'u. Garuu kutaaleen Raashiyaa tokko tokko naannoo Kursiikii irratti deebi'anii hojiirra ooluu isaanii arguu jalqabneerra jedhan. Pirezidaantii Yuukireen Vilaadimir Zeeleeniksiin kamisa kaleessa humnoonni isaanii magaalaa Sudiizaa naannoo Kursiik keessatti argamtu to'achuu isaanii himaniiru. Kunis erga Kiif torban darbe weerara ishee eegaltee as tarkaanfii yeroo yooti. Zeeleeniksii akka jedhanitti waajjirri ajajaa waraana Yuukireen magaalittii keessatti hundeeffamaa kan jiru yoo ta'u, qubsumni biroo hedduunis waraana Yuukireeniin qabamaniiru. Itti dabaluunis Yuukireen erga weerarri kun jalqabee qubsuma naannichaa 80 ol qabattee jirti jedhan. Hangafoonni Raashiyaa hanga ammaatti himannaa kana irratti yaada kan hin kennine yoo ta'u, sababa waraana itti fufee jiruun himannaa Kiif kana walabaan mirkaneessuun rakkisaadha. Daangaa Yuukireen irraa gara kiiloomeetira 10 fagaattee kan argamtu Sudiizaan buufata dabarsoo Awurooppaa tokkicha dhiyeessii gaazii uumamaa Raashiyaan kan qabdudha. Miseensi mana maree Yuukireen tokko torban darbe bakki kun qabamuu himee ture.
Sararri geejjibaa Yuukireen keessa darbu kun biyyoota Awurooppaa dhiyaa fi giddu galeessaaf gaazii Raashiyaa dhiyeessuuf karaa tokkicha ta'e kan hafe yoo ta'u, dhaabbati anniisaa Gazprom kana booda karaa ujummoo Yamal Awurooppaa fi Noord Istriimiin gaazii hin dhiyeessu. Gaaziin uumamaa tilmaaman meetir kiiyuubii biliyoona 15 bara darbe bakka Sudiizaa irraa gara Awurooppaatti dhiyaateera. Torban darbe kursii keessatti dhukaasni cimaan itti aanse loltoonni miilaa Yuukireen taankii fi konkolaataa hidhannootiin deeggaraman naannoo daangaa keessattuu naannoo Sudiizaatti seenaniiru jechuun dhaabbanni oduu Turkii Anaadooluun gabaaseera.